Imoon keessan yeroo fayyadamtan beeksisa adda addaadhaa isinitti fiduudhaan yoo isin rakkisee isin cinqe viidiyoo irraa kana keessatti immoo beeksisa adda addaarraa bilisa ta'e immoo baay'ee tokko bareedaa ta'e immoo gonkumaayyuu beeksisa adda addaadhaa kan immoo nama yeroo hunda namatti fidee nama cinqusan isinitti fidee isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyya immoo kana kan baay'een argee faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan fa'aa duraan hordofa. Immoo kanaas gadi uffachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii ajaboota bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu ajaboota bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis. Achiboot michuu joobis kan jaalalas ni baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii har tura tokkoof kilikni gootu achiboot haala kanaan sitis fidaa tura ta'e hoon sarchii irra tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti imoo tani barreessitanii imoo achiboot sarchii fuuldura hanti kilikii sarchii gootu achiboot haala kanaan suuraa kana deebitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achiboot imichi gadi buufachuudhaaf suuraa lutaa gadi deemtu oltaama deemtu manumaati achiboot dhumarratti qalama diimaadhaan kan birraa imoo istuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti turtii daawulood tan tuttaniiti imoo kana bilbila keessatti buufattanii banattanii fayyadamtan. Imoon kun beeksisa imoon yeroo hunda namatti fidee nama rakkisan gonkumaayyuu isinitti fiduu imoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha hundi keessanuu gabbuufadhaatti itti fayyadamu.